وفي والدرارة سيري وان كان بؤوري وان كان مالي فرماني إسا مالي وان جلورتي جوار اللي بسبب الله إذني كنا نموت غرغدو بي قبدو علماء أوتس نموت ججبا جلا خنجران كرا كيستي نتهم نفي كجرا كنان جوين يو القرآن اللي هنا في الروان تبي دمي ولو كنتي دمي نموماتي دمي أورموماتي وان تبي دمي هند كنا إلى اللتو دمي جولة بي عربا كن دمي بوليتيكا وانا كثكت اللي هدوم فكاتو مالس نمو هندتو إلبا بيا قبا كرا كنا beeloftee dheebottee yaada jedhu hundi keessan jabaadhaa walii sheer godhaa miliyoona galtanii miliyoona galle jabaadhaa hundi keessan fooloo godha nama kuma takka isin hafe kuma takkaaf 200 isin hafe miliyoona yoo galtan haasaa eegallaa hundi keessan walii dabarsaa membar illee ta'aa akka baariyaaliin bahu membar ta'aa muuxannoo isaan hin qabne irraa barumsa Ameerikaa Yuunivarsiitii Ameerikaa hin jirre ka biyya Chaayinaa jirurraa kan itti dhidhaamu membarii ta'a. Meeshaan kun meeshaa Chaayinaatti aappiin kun aappii kenna waan ta'eef akka baariyaaliin bahu riipoosti godhaa koppiliinkii godhaa membarii ta'a. Kuni muuxannoo abbaan qeerroo waan hin qabne isinii himuuf akka meeshaa Chaayinaa tokkotti miliyoona galtan haasaa eegalla jennee turre galan congratulation maashaallah jawarii kana rabbiin FBI Oromoo godha hin jaalata miliyoona galee jawariin kenna goota miliyoonni jala yaa'u galatooma ulfaadha warri haasaa kenna dhageettanii daqiiqaa lama keessatti follow gootanii miliyoona gochitan thank you so much ulfaadha obbo Jawar Muhammad yawaanii koomentii jalatti yeroo baay'ee daaddishaatiin jira ka amma gaazexeessaa waan ta'eef jawwee kenna baga nagayaan dhuftee baga miskiinan kenna yaadattee rakkoon karaa seeraan alaatiin deemuun dallaalaan deemuun biiroolee seeraan qabneen deemuun ijoollee keenya biyya arabaatirra gayaa ture waggaa dheeraadha. Biyya arabaa kana namni oluma ka'ee manaa badee deemaa karaa gahee haadha abbaan bilbilataa ka seeraan deemullee seeraan qabu lammiin biyya biraa yoo magreshii karaa seeratiin deemellee yoo du'e gumaa isaattu kafalamaa yoo miidhame miidhaa isaa irraa fuudhanii damoosee irraa dhoogate hin kafalamaa fi ijoolleen keenya ka biyya arabaatitti fooq irraa darbamanii du'an ka reeffi isaanii awwaala dhabee tallaajaa keessa yookiin mana maqooyyaa keessa ciisu manni halakkaa'u kana warra ilmaan dhabe beekaa warra achi buuteen dhabame anamma nama obboleessa kiyya kanarratti dhalate waggaa 5 hafuura isaa dhabirraa anummaan asirratti namni beeku kun uyyuu jechuudha. Namni biyya arabaa kanatti madaa hin qabne namni irraa hin du'in namni irraa hin madaayin namni irraa hin cabin namni irraa ijjin badin namni irraa kaleen daalaasis dhukkuba kaleetiin hin qabamin hin jiru akkamitti walumaa galatti miskiinan biyya arabaa ijoollee rabbiin malee nama hin qabne mootummaa hin qabne kana akkamitti yaadatte gaafii jalqabaa waggaa dheeraatti booyaa turre. Asli galatoomii dhugaadha irra hedduun irraa ture actually anis kan inni eegaluu barbaade dhiifama gaafachuuni dhimmi kun bubbulee jira waggoota 3 akkas bubbulee jira hagammaa dabree tuttuquun alatti xiyyeeffannoo guutuu itti kennee irratti hojjechuu dhabuu kiyyaan dhiifaman gaafadha. Excuse hin qabu garuu sababa tokko tokkoon qaba. Sababni tokko beekuun barbaade maaltu deemaa jira rakkoon namni ijoolleen ajjeefamuu nan arga. Sababni isaa maali? Walola dhuunfaati moo walola gareeti moo shira duuba jira moo kajabu kana qorachuun qaban ture. Amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti hubatiin I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade yeroo na fudhate. Kalammataa dubbiin yenii oowwiti. Ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seenaa akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni baddu tokko tokko ni jirti. Keessattuu lammiilee biyya isaan jiran adda durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san kophee ta'ee hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifatuu danda'u ka jiru waan tokko tokko komplikeet godha ka jiru. Ka biraa immoo
Anqoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin kaja'uun hagamta akkamitti yoo deemne kaja'u kanaaf hin deeme kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beekuu qabu qorachaatiin ture almost dhibeeytan isin warri isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme itti aansee caasaa namni keenya qe'ee fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jibuutiif Somaalee keessan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti piroosesummaan kun maal fakkaata ka jedhu I want to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanas hubachuun barbaade. Kanaafin haga ammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaan fudhataa jiran hin agarre warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee rakkoo qabaa sadarkaa jannarra gahan jechuudha. Kana gaa walhubannaa reega keenya booda gara saaxilutti deemne. Kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomi nabii keenya dubbiin teessammaa ofii jennaan takkutti dhiibnee dhuftuuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kunoo ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroof qarree kana sii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree jedhan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeessa. Shabaabni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga 40 keessallee warra jiru jira guddammaan kasilaa guddaa kamataa arrii hunda jira. Waan dhufte kana kunoo balaa o'etti gad dhufte wanti isaan gochisaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reeduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya arabaatti beekumsaan haa taatu wallalaatu walirratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaatu namummaa ofii wallaalee akka garaa walitti jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababa irraa hoggaa kaane asli keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa jedhete boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuu isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan gosa diin kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaruuf wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun hoggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu kompiitar geem itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna droonii lolli drooniidhaa kun lolli drooniidhaa kun amma namni dur hoggaa ol lolu kilaashis haa ta'u girnoo qabatee wal harkaatti yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf anis niin du'a jaa nama du'us ni harka waliin hafuudhaa jira. Waliin hafuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni drooniin tun fidde maali? Fagoo teessee nama dhooyita. Nama dha'uusaa biraan geessu atillee dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotionidha keessaa baase. Bikka takka ruumii droonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoitiitti. Ijoolleen achi keessa ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra droonii dhukaasan akka nama geema kompiitara taphatuutti ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatuutti ilaalanii jechuudha.
So social media kanarratti ijoolleen jirtu tuni wal morkii wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphataniitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasii aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma amma 25 gadii tana dhiisuu dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggalaallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social miidiyaatti fidan abalu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin daa qoradheetiin jira amma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhuftee jechuudha. So rakkoon biraa kan agarru gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf actually nama tokkotu alartiitti na godhee qorate yeroo wal ajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaa Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu. Dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti hin beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. San qofa osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira akkuma isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo tiga biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre sooshaal miidiyaatti mul'anne ka dur dahannati wayyaanidhaa turan. Ka dahannati Yaman turan. Ka dahannati Somaalee turan. Ka dahannati Eertiraa turan. Ka dahannati Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessatti mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivert gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasa turre daayivert gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kuni waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu. Namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaa isin beektan irra cehee ibidda biyya arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaanii ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoof abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isa addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tuqu hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqaa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo ajjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kan jiru tokko agartanii. Ijoollee waan takka firraan quban qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti arsummaa walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee shan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha.
Kana keessatti ka maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee, Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebi'ee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate. Miskiina lubbuu fi Ayo habonsa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergite ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaati namaati. Akeeyin waan kanaa maali jennee alaallu. Tayyeetiin raaboo. Akeeyin waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo geggeessuudha barbaada. Miidhaaf akeeyin waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokko tokkotti. Dubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jedhamtuun akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata suura barbaadamaa jira. Ijoollee tan olaalte maali? Abaluu ilma Walloo, Kormicha Arsiidhaa, Jayina Alaa, maali Oborraa, maali Jimmaa. Deliberate. Maaliif hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa bara kun asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa maal jedhama Hamza waa godhee osoo hin ta'in hargeessanitti this is deliberate. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaaf fakkeenyaaf kaaf Oborraa ta'e kaaf san dhiisaniiti Oborraa waa godhee. Aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti Arabiyya san keessatti. Sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyaarraa dhuma, guyyaarraa ajjeefama, manneen hidhaa guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira. Guddaan isaanii shayinii isaanii hin hafne namni hin jiru. Hartummaa kanaas guyyuu lollitti banamu. Nama meeqa keessaa dhumaa jira. Nuun maal beekna ijoolleen dur ijoolleen Walloo hedduun gargaaraa turan gaafa OMN godhaa ture sun. Waan Oromoo ta'aniif ayyoo fi abboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa tana achi baasanii walirra duulchisanii deemaa jiran jechuudha. Kun akeekni isaa akkuma beektan ijoolleen biyyoota Arabaatuun
qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a itti baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine. Sheekonni keenya ulamaa'in keenya qabsootiin isaan achi galanii hoggaa achitti qooyyaayan walirra dhaabataniiti akkaman salaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis ceesa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifi nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan baratanitti faaruu Oromiyaadhaaf faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti asuu dhiifama walii dabarruu miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali ka jiru boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki live German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, Amerikaa taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhuftanii isin ganna kulaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiirama dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhee beeytanii? Takka takkaan irraa si guursifnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo hooqqatte qeetti galte. Qeetti immoo hoggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyya irraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo? San qofaa miti. Hoggaan nuti asiin tuyni abii deeggarra. Biitii barta abii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegan ankalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorra aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiituu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan irra geenyu isin himeetiin jira waan godhu deemu takka takkaa isaaniitiin. Jawaar galatoomi xiqqasho biyya Arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyitti irraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akkata asirratti haasa'u ijoolleen biyya Arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessatti waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan dhimma taa'amaa waluma deebi'an. Akka akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadi booda ajandaan kun qabbanee namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uuf ka dogoggora waan akkanatti seene akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u fakkeenyaaf amma Suudi Arabiyaa kana keessa rakkoo walumaa galatti jira bakkootiin ijoolleen keenya rakkoo walirraan geessan gosa sadiitti jira. Tokko warra akka riphee lolaa biyya keessaa kanatti hidhatee gaara jiru kayoo mootummaan su'ullee dhufe haga humna ofii ofirraa
mootummatti dhukaasee ajjeesu osoo yaalu du'ufaa jira. Kan qila irraa kufee faa ilkaan irraa cabu jira. Warra jala jiru guutuun hin beekaa jechuun sobaami. Warra hidhatee jira. Kilaash irraa haga qawwee biraatitti warra hidhatu jira. Tokko. Jarri sun hedduu waa'ee gandummaa fi gosummaa kana illee laaqatanii garuu akkaafuu akka malee ta'itti kana gahallee jira kana madararullee jira kaawalaati buusullee jira. Tokko gurmuun tokko huduudarra jira jechuudha. Dimbara Yamaniitii fi Su'uudii kana jidduu karaa gaara akka kanneen gaarreen dimbaraa kanarra warri jiru jira. Shiftaan akka shiftaatitti ka abbaa rabbiin laaffiseef dabarsu ka abbaa mootu akka laalee fuulli dabbare azabu jira jechuudha. Tokko kana dimbara. Lammata naannoo amma karaa waadii kana karaa kamisiin gabbaanii karaa taslis kana karaa waadii kana ilaa birkaatti bakka miskiinni dalagaa itti eeggatu jira. Akka kaayidaa magaacaa biyya kennaa sanii mahattaa waan jedhamu jira. Mahattaa kana keessatti kanarra dhaabatee ka dalagaa dhufu achitti bu'aa, ka dalagaa barbaadu achi dhaqaa, durriyyeen mazra'aa keessa ciisetiniin dhokatee gizee kara deeman kun dhufu achitti qabee miskiina kana haga mobaayilaan bahutti isaaf. Amma inumaayyuu silkima isaa irraa fuudhanii silkima isaatiin laayivii dabarsaa nama tumuu ajjeesuu dararuu eegala. Inni shiftaan lammaffaa shiftaan kuni waan shugguxii xixiqqoo fi saanjaa qaba. Warri maaxxarraa kunniin waadii dawaasir kamisirraa gadi waadii dawaasirraa haga birkaatti warri jiru kun warra saanja fi haga shugguxii xixiqqootti qabu. Warri guyyaa rafaa olee halkan yoo fedhe bakka miskiinni dalagatutti dhaqee akka biyyatti shiftaan nama godhu kanatti miskiina guyyaa re'ee jala deemaa oole kana irribaa kaasee ruuza bilcheessisi. Waan inni fudhate saama. Mobaayila mallaqa irraa fudhatee fattashee nyaata goosiifatee tumee biraa deema. Inni